Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleewwan qaaliiwwanii fi gaariiwwan jala jirtu baga jiraattan isiniin jira. Ammallee haftee umrii teessanii keessa rahmaaniin barakaa isiniif haa kaa'u. Hamtu isinirraa qabu toltu isinitti haa qabu. Asumaan yuutuuba kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun irraanfatina obboleewwan tiyya isiniin jedha. Wal biraan gaggayaa bakka laayikii isaaniillee gattuqaa sabiskiraayib illee warri sabiskiraayib hin godhin. Garuu namni daawwatu nama hedduu sabiskiraayibiin immoo xiqqaadha leesh akkasii inshaallah har'a maal dalaguudha inshaallah yoo rabbi biraa taate fedhii rabbi alamaatiin gassaalaa yookiin maashina minxaafa dhiqu jechuudha. Kamitti akka dhiquun isinitti argisiisa. Ka'anumaatu waan illee dhiqa soofallee inni dhiqu isa kana. Inshaallah isin argisiisa. Inni kun ka soofaa dhiqu keessatti godhame dhiqama. Yeroo soofaa dhiqutti isinitti argisiisa inshaallah. Ammaaf immootu minxaafa lafa dhiqu jedhan waan ta'eef kunniin immootu saamunaa isaa saamunaa ittiin dhiqu. Waa akkana jira firaashni lafa amma minxaafiin jechuudha. Akka kana jira. Booda gizee dhiqutti immootu ni agartanii yeroo dhiqamee qulqullaa'ee jedhe. Kanaaf obboleewwan tiyya warri hin beekne namni hedduun forshaan jilbaan lafarra deemee dhiqa jechuudha. Kuni waan nama mara qunname yaa forshaan dhiqurra gassaalaa nuubiti jedhaanii jaratteen. Wallahi as dhiisatti biyyoormaa dhiisatti biyyi keenyatti illee fakkeenyaaf masaajida fa'aaf hedduu barbaachisaadha. Warri magaalaa biyya keessa yoo jiraate warri biyya jirtan laalaa warri biyya yoo biyya keessa hin jiraanne immoo warri biyyoormaa jirtan bitaa galcha. Fakkeenya masaajidaaf baay'ee takka barbaachisaadha. Bishaan isin cuunfa ni qulqulleessa waan ta'eef isa kanatti hedduu fayyadamaa isiniin jedha. Inshaallah warri itti fayyadamu nu haa taasisu. Akkamitti akka itti fayyadamnu immoo amma waliin laalla biiznillaahi ta'ala. Kana obboleewwan tiyya akkuma argitan amma ani saamunaa itti naqadhee kun agartan jedhee isin yaada kun saamunaan itti naqamee jira. Yaa hamma dhiquu jedhe inshaallah isinitti ni mul'ata jedhee yaada. Jalqabarraa waan jalqabee jiru inshaallah. Obboleewwan tiyya inshaallah eegalee jira biiznillaahi ta'ala. بسم الله obboleewwan tiyya amma argitanii inni dhiqame kana isa durallee viidiyoo irratti argitan jedhee amana. Kana inni ka dhiquun immoo kana waan ta'eef lafarraa cuunfee jira. Bishaan ittiin hambisu awwala saamunaan dhiqan baadatti immootu bishaanumaan jechuudha. Nu iddoon dhiqameen isin argisiisa ammasuma jijjiirama qabu. Kuno amma kun hin dhiqamne asii durra hajjate kun dhiqame immootu isa kun akkasii inshaallah hin irraanfatinaa sabiskiraayib laayik sheer godhaa isiniin jedha obboleewwan tiyya.
warra walirraa hubatu rabbiin nu haa taasisu.